Namoota qubee afaan Oromoodhaa seeraan barreessuu dandeenyeef viidiyoo irraa kana keessatti kiiboordii qubee afaan Oromoodhaa dogongora qubee tokko malee barreessuudhaaf isin gargaaruu danda'uu fi akkasuma namoota barreeffama yeroo dheeraadhaaf namaa barreessuu jaalatuuf barreeffama saffisaan barreessuudhaaf kiiboordii isin gargaaruu danda'uun isin barsiisa. Egaa daawwattoota kiyya kiiboordii kana akka nu baay'een argeetti faatu viidiyoo kan laakshii argachuun jalqabaan afaan duraan dhufa. Hayya daawwattoota kiyya kiiboordii kanas gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kanatti tokko kilikni gootanii achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobisitanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kajoo jalaras ni baas irratti tokkoof kilikni gootanii ammallee asirratti michuu joobis.com kajoo irratti tokkoof kilikni gootanii achi booda haala kanaan sitee sifitaa asirratti iPhone irratti tokkoof kilikni gootanii bakka sarchii kanatti qubee o barreessan achi booda sarchii fuuldura kanatti gootanii sarchii hoosisanii achi booda haala kanaan suuraa kana deebitaa suuraa kana irratti tokkoof kilikni gootu achi booda kiiboordichi gad buufachuudhaaf sira ultaa gadiimtu dhumaati achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa yaappii astu qabuufadhaa akka jalatti daawulood gosa jirti daawuloodii tan tuttuneetii kiiboordii kana bilbila keessatti gabbuufattanii hayya daawwatan ki yaappii gabbuufattanii yeroo galtan aappiin kana waan kanaan banamaa asirratti yeroo tokkoof kilikni gootanii geessi startii kana irratti ammallee asirratti yeroo tokkoof kilikni gootanii ammallee ni kanoo kana jechuudha ingilish yookiin ammoo afaan oromoo kiiboord kajoo waan yeroo tokkoof raatini gootanii ammallee asirratti finish kajoo waan yeroo tokkoof kilikni gootanii hayya daawwatan kiyya achi booda kiiboordichi kun haala kanaan hojii isaa jalqabee jechuudha. Booda yeroo namaaf barreeffama barreessan yeroo qubee lamaa sadii barreessitan jechuudha. Haala kanaan ofiin automaatikaalii jecha isin barreessuudhaaf deemtu sanii dogongora qubee tokko malee isin fidaa isin daayirektii irratti dha'uudhaan waan barbaadan namaaf barreessuu dandeessan dogongora qubee tokko malee. Akkasuma barreeffamallee yeroo namaaf barreessan jechuudha. Saffisaan namaaf barreessuu yeroo barbaadan jechuudha. Yeroo isin qubee lamaa sadii barreessitan jechuudha. Inni ofiin automaatikaalii as jalatti isin fida jechuudha. Kanneen sirrii ta'an ni beektan isinuu tilmaamoota jechuudha irratti yeroo tokkoof kilik gootanii namaaf erguu qofaadha jechuudha.